Akkam jirtu hordoftoota keenyaa kun Finfinnee News Networkidha. Oduu injifannoo WBO isin dhageessisa. Irreef gaachanni uummata Oromoo WBO'n duula Oromiyaa dhuunfachuu jalqabe cimsee itti fufuun guyyaa fulbaana 20 bara 2021 bakka Konyaa Salaalee Aanaa Kuyyuu Ganda Uyyuu Cabaree bakka addaa Biyyoo jedhamutti waraana garoonfataa PP Aanaa Dagamiif Aanaa Yaayyaa Gullalee irraa walitti dhufte irratti tarkaanfii fudhateen sa'aatii naannoo 6 walakkaa irraatii amma 11tti jechuudha lola tureen tarkaanfii laalessaa diinaa irratti fudhateen loltoota diinaa 72 yogguu ajjeesu 60 ol marii taasisee jira. Akkasumas loltoota diinaa 10 ol ta'an booji'uun meeshaa waraanaa garaagaraa booji'uu isaa ibsee jira. Meeshaa waraanaa akkasumas immoo dhiyeessii garaagaraa jechuudha. Galii qabsoo bilisummaa Oromoo taasisee jira. WBO'n tarkaanfiisaa goleelee Oromiyaa garaagaraa keessatti keessumaa gidduu galeessatti fudhachaa jira. Gara fuulduraatti odeeffannoon akkuma nu ga'aniin akkasiin beeksisnu waadaa isiniif seenna. Asitti aansee tarkaanfii WBO kana ilaalchisee suuraaf sagalee kan nu ga'an isin dhiyeessina. Turtiin keessan waliin haa ta'u. Galatoomaa. Ayyee tokko maqaa keessanii madda eenyu maqaan keeti? Amaziyaadii? Eessa bakka dhaloota keetii? Godinni keessa godina eessaati? Godina Baalee aanaan kee aanaa Sawweenaati? Ganda eessaati? Qaxarbeeti? Hojiin kee maali? Amma maaliin jedhamu? Milishaa moo humna addaati? Kun uffata humna addaa uffattee hin jirtu? Akkasii? Yeroo ammam leenjiti? Baay'ee takka leenjite? Eessatti leenjite? Ambootti leenjite? Sanqallee moo? Sanqallee dhabaate? Atoo? Nugusee uti? Nugusee Tashoomaa eessa dhaloonni kee? Gandi kee hoo? Bakka jaalalleeti? Hojiin kee maali? Milishaadha? Kun uffata humna addaa uffattanii jirtanii? Isaan maqaan keessan kan milishaati? Leenjii yeroo ammam fudhatte? Ji'a tokko? Eessatti leenjite? Sanqalleedhuma? Haa ta'u? Dhaloonni keessa? Baalee? Aanaa kam? Gandi kee hoo? Obarsoo? Hojiin kee maali? Uffata humna addaa uffattee hin jirtu kunoo? Harki kee kun maal ta'ee rukutamte? Akkamiree WBO'n tajaajila sii kenni qaba? Tajaajila akkamii sii kenni? Baay'ee? Akkas miti? Qabeessa akkamii siif taasisan? Yashaganiiru? Gaafa WBO'tti harka kennattu WBO'n akkam si godhe? Si darareeraa? Si dhiitee? Si reebeeraa? Hin dararree? Qabeessa akkamii sii taasise? Si hidheeraa? Atoo? Godina eessaas? Aanaan kee hoo? Aanaa Daarimuuti? Gandi kee hoo? Hojiin kee maali? Milishaa leenjite? Uffata humna addaa maaf uffattaree? Yeroodhaaf jedhanii? Ammam leenjite? Sanqallee matti leenjiteetis? Ergachii baatanii hagam turtanii ittamu? Ayyee amma kana gaa eessa jirtu amma? Ati dubbadde eessa jirtu? Jechuun WBO bira jirtu amma? Akkamitti qabamtan? Akkumatti isin qabanii? Fedhii keetiin harka kennatte moo fedhii maal harka kennatte ree dhukaastee itti akka danda'ame miti?
Ayyee. Ayyee. Nama meeqaan dhuftan? Baay'inni keessan meeqa taata? Isin bakka warra wajjin dhuftan sun nama meeqa taata sun? Nama 50. Okay. Hundi keessan humna tokko jala turtanii? Humna tokko? Arfan keessanuu? Eenyudha abbaan Gaantamarii keessa maqaan isaa? Eeyyudha Gaantamariin keessa hoogganaan keessa eeyyudha. Kan amma isin qabatee dhufeen jedhe hoogganaan keessa. Gazaayii isin faana dhufeera. Inni maali wanni isaa gulantaan isaa maali? Saajini inspektara isin gatee deemee rukutamneen nama meeqatu du'e isin biratti? Kan isin agartan ija keessa inni meeqa reeffa meeqa agartan? Tokko malee nagarree? Kan biraan nagarree kan du'e? Akkasii. Amma dhaamsa maalii qabduree isin warra fakkaattota akka keessanii kanaaf kan ji'a tokko leenji'anii achiiti woboo waraana bilisummaa Oromoo kana loluudhaaf sochii godhan kana isaaniif dhaamsa maalii kennituuf? Akkasumatti atoo maal jette? Akkam jette? Atau maal jettame? Amma isin maal akka isinii goonu barbaaddu? Isin maal akka isinii goonu barbaaddu keessa? Ayyee. Hayyee jaala kiyya akkam jirta? Nagaa jirtu akkam isin fayyaadha? Naguma. Irraa geenya. Baga jiraattan. Haalli biyya keessa jiru maal fakkaata amma siyaana maaltu jira? Egaa haalli biyya keessa jiru baay'ee waan nama gaddisiisuu fi akkasumas immoo baay'ee qorqalbiidha namaa waan dhawutu jira. Fakkeenya yoo fudhatte egaa haala biyya keessatti mana hidhaa keessaa uummata baasanii dararaa jiru. Fakkeenyaaf yoo fudhatte Salaalee Dheengaddaam guyyaa saditti nama 3 ajjeesanii shamarree tokkollee barattuu kutaa 12 kalecha ajjeesanii daga irratti gatanii yookiin bosona keessatti gatanii. Akkasumas immoo barreessaa KFO kan ta'e ammas isas ajjeesanii bosona irratti gatanii keessatti gatanii. Eenyu jedhama barreessaan KFO kan isaan ajjeesan? Barreessaa KFO maqaa isaaniitillee ammaaf hin qaqqabanne sadeen isaaniitiyyuu nan qabadha yeroo biraa si erga. Itti aansuudhaan ammas qeerroo hidhanii qeerroon kun qeerroo Qananii jedhama. Qananii eenyu akka ta'e adda baafadheen sitti himaa. Innis achumatti Salaaletti kan wareegame kana hidhaati baafame kan ajjeefame. Sanarra darbuutiin mootummaan kun yeroo ammaa Oromoota harka to'annoo isaa jala jiran gadi baasee mana dhaatii baasee yakki tokkotu itti murtaa'een lammiilee galaafachaa lammiilee lubbuu isaanii baasaa jira jechuudha. Eeyyee kun waan ifa jirudha. Waan uummata Oromoo qofa osoo hin taane uummanni addunyaa argaa jiru.
akka dhageeffattutti uummannis wanti jedhu jira maali akkan lammiileen kun lammiin Oromoo callisee mootummaa aangoorra jiruun yeroo hedduu ajjeefamaatti jira wanti kun deddeebi'ee deemaa jira argitee uummanni Oromoolleen waan kana callisee dhaggeeffachaa jira maaltu ta'eeti yakka maalii godhaniiti ammoo uummanni kun uummanni meeshaa maleeyyiin uummata hidhataa hin taane nagaan qe'ee isaanii keessa mana isaanii keessa jiraatan naannoo isaanii jiraatan mootummaan qabee hidhee ajjeesuun kun maalis isaan oolcha amma kufaatii mootummaatti deemaa jiru kana ni oolcha uummanni kun maal balleessaniiti mootummaan kan lammii ajjeesaa jiru. Egaa as keessatti waan lamatu jira. Tokko warri ajjeefaman kun ijoollee waraana bilisummaa Oromoo bosona keessaa obboleeyyan qabdan jechuun ajjeesanii gatu. Lammataa immoo isin shanee qallabdan jedhanii ajjeesudha. Kanaaf mootummaallee kufaatiin oolchaa kan jiru kun gonkuma kufaatiillee oolchu wareegama uummanni Oromoo kaffalaa jiru kana booddee lubbuma ofiitiin kaffaluu danda'a. Kanaafuu uummanni Oromoo immoo maaliif cal jedhee ilaala kan jedhuufi yookiin maal balleesse kan jedhuufi uummanni Oromoo waan balleessu tokkollee hin jiru. Oromummaa isaatiif kan wareegamaa jiru kan ajjeefamaa jiru deebi'ee mana hidhaatti kan guramee haleelamaa jiru jechuudha malee dhimma tokko yookiin immoo waa tokko balleessee miti. Akkanaan jettutti ajjeechaan isaan lammiilee irratti gaggeessaa jiran kuni mootummaallee kufaatii waan oolchu miti. Lammiilee amma isaan ajjeesan kun kaaniin woboo nyaachisan jedhanii kaaniin immoo obboleessa kee yookaan obboleettii keetu woboo keessa jira jedhanii jechuudha kan isaan uummata ajjeesaa jiran kun. Baay'ee nama gaddisiisa. Beektaa mootummaa abbaa irree bira darbee mootummaa dhiiga lammiilee nagaatiin kan harka dhiqachaa jirudha. Mootummaa biyyaati ofiin kan jedhu waggaa dheeraa bulchuudhaaf kan hawwiidhaaf dheebuu aangoo kan qabudha kan jiru. Lammiilee guyyaa guyyaadhaan ajjeesaa dhiiga isaan dhangalaasaatti kan inni jiru. Uummanni Oromoo maal gochuu qaba waan kana callisee ilaaluu turre jira uummanni Oromoo ka'ee akkamittiin falmachuu danda'a ergaan ati uummataaf qabdu maal fakkaata? Egaa uummanni Oromoo waa lama beekuu qaba. Tokko uummanni Oromoo falmaa dhawaa akka baratii PLF isaan gaggeessee mootummaa kana ofirraa buqqisu. Inni lammataa immoo yoo isa dadhabe yoo karaa kaleechaa saniin dadhabe karaa saayinsawaa ta'een fakkeenyaaf yoo fudhanne waraana bilisummaa Oromoo namoonni qabeenya qaban namoonni dandeettii qaban dandeettii aartii qaban hundi wal ijaaranii uummata Oromoo bira dhaabbachuuf jecha waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatanii olola diinaa oofuu dhiisanii maallaqaan bitamuu dhiisanii akkasumas immoo wareegama lubbuu kaffalanii biyya ofii walaba baasuu fi Oromiyaa walabomte ijaaruun dirqamni ammaan jedha. Kanarraa kanaaf immoo diinotiin keenya fakkeenya yoo fudhatte gollichi dheengee kaleecha galeera. Kan galeefis immoo inni iyyuu mataan isaa diina. Osoo diina ta'uu baatee hin galu ture. Fakkeenyaaf waggootii kan hunda waggaa 29 waraana kana haala saayinsawaa ta'een leenjisee leenjitti gaggeessaa ture. Biyya Oromiyaa jedhamtuun dhaaba jedhe kijibaa mootummoonni dhufaa darbaan kijibaa illee kaa'ee har'a garuu gaafa isa sana lakkii uummata Oromootiif kijibaa illee uummata Oromoo ganee deebi'ee nafxanyaatti harka kennatu kun baay'ee na gaddisiisa jechuudha. Waan kana ilaalchisee waraanni kan isaan jedhan gollichi dheengee yeroo itti uummanni biyya keessatti wanni ijaaraman koreen araaraa jedhamanii ijaaran sun waraana gashuudhaaf socho'aa turanitti yogguu sana dhukkufatee ture. Sammuu kan dhukkufates sammuu natti fakkaata. Yeroo sanatti akka inni yaalamuuf jechuudha waraanarraa adda bahee akka inni yaalamuuf gara Keeniyaatti kan inni ergame. Achi booda erga yaalame fayyee booddee gara waraanaatti deebi'ee hooggansa akka itti fufuuf waraanni barbaadee ture. Sanas gaafannaan gollichi fedhii mataatiin achi ture jedhama.
achi ture Keeniyaa ture waraanatti deebi'uu didee ammuma dhiyeenyallee waraanatti deebi'ee akka inni waraana hoogganu gaafannaan didee kan jedhamutu jira. Gabaabumatti kana fakkaata. Waraanalleen ammati waraana leenjisee itti kaastu kun waraana muraasa kan inni leenjisee waggaa 3 innumtu wanni gaafii deebii keelloo irratti kaasee dubbate keessatti waraana wajjin qunnamtii kan inni dhaabe waggaa 3 fuuldura jechuudha. Waggaa 3 kana qunnamtii hin qabu ture jechuudha. Haala inni ittiin waraana irraa adda bahee gara Keeniyaa deemes dhukkubfatee ture. Dhukkuba sana akka yaalamuuf achitti argamee erga fayyee garuu waraanatti deebi'uun kan irra ture hin deebiin ture jechuudha. Argitee gollichi goota Oromoo keessaa nam tokko ture jechuun ni danda'ama. Garuu waggaa meeqa qabsooftee waan qabsoofte sana immoo duwwaadhaan baay'istee ittiin deemtee harka mootummaa abbaa irreetti wanni taatee isaanii wajjin deebitee galuun uummata Oromoo baay'ee hamlee wanta cabsuudha. Garuu wanti amma mul'atu kun agasillee dhiibbaa waan waraana irratti illee fiduu hin jiru. Waraanni bakka jirutti tasgabbaa'ee lola yookaan qabsoo geggeessaa jiru hin geggeessaa kan jedhutu jira. Abdii jedhutu jira jechuudha. So kanaaf agasillee sun waan nama taasisu hin qabu. Ammoo argitee namni yeroo Oromoodhaaf guyyaa tokko ala bulee utuu gara alaa biyya alaa kana deemee jedheeti uummanni Oromoo gargaaree bakka isaaf tolutti dabarsee jireenya isaa haala wayyaa ofiin wanni tokko tolchee fi deemsisuu danda'a ture. Sana dhiisee mootummaa abbaa irree kanatti maxxanee achitti deebi'ee galuun isaa isumaafiyyuun maqaama isaafiyyuun gaarii miti. Haalan namatti hin deebi'ee biyyatti galee isin jechuudhaaf hin jedhe. Tole sana bal'inaan illee irratti naasofnu har'a mata duree marii keenyaarraa miti gadi ta'ee fi waa'ee biyya keessatti waanuma uummanni maal gochuu qaba isa jedhu irratti utuu irra deemnee xinnoo mari'annee natti tola. Qeerroof qarreen kan jijjiiran biyya sana keessatti fidee daandii irratti waraana amma funyaaniitti hidhate meeshaa ammayyaa hidhate kana fuuldura dhaabbatee daandii irratti yeroo itti qeerroof qarreen waraana sana ari'aa ture faayilee ture. Qeerroof qarreen yeroosii kun guutummaatti woobootti dabalaman immoo kanaaf qeerroon deebi'ee ka'uu danda'attee ni yaadda akkam ijaaramee ka'ee mirga isaa gaafachuu danda'a. Amma argitee biyya alaa kanatti biyya nuti jirrutti biyya Ameerikaa fa'itti lammiin tokko yoo humna mootummaatiin yookaanis immoo poolisaan yoo rakkoon irra ga'e lammii tokkicha jechuudha. Lammii tokkotti magaalaa tokko keessatti haalan taaneen yoo lammiin tokko ajjeefame guutummaa biyyattiitu raafama. Guutummaa biyyattiitu ka'ee wanni isaa mirgi isaa hadeebi'uu fi gumaan isaa haa ba'u. Namni lammii kana ajjeesee seeratti dhiyaatu jedhee kana hundumaatu miliyoona meeqatti kan lakkaa'amu bahee olluu gaafata jechuudha. Oromoon akka kanattiin mirga isaa hin gaafatu taanaan lammii akkasitti ajjeefamaa jiru kana guyyaa guyyaadhaan akka hoolaatti kan qalamaa jiru kana akka bineensa alaatti kan ajjeefamaa jiru kana Oromoon walirratti hin falmu taanaan rakkisaadha si galee waraanuma duwwaa eeguu miti jechuudha. Qeerroof qarreen kun deebi'ee hin ka'u mirga lammiileedhaaf falmuudhaaf maaltu jira maal qabda? Egaa as keessatti waraanni bilisummaa Oromootti qeerroo fi qarreen ni dabalamaa kan jedhu dabalamaa jira, argaa jirra, addunyaan argaa jirti. Inni garaadhaaf jedhe immoo abbaa garaatti dabalamaa jira. Isa kana immoo addunyaan isa argaa jirti, ragaa ba'aa jirti. Abbaa garaatti dabalamee leenjii guyyaa 25 fudhate lubbuu ofii wareegaa jira. Inni immoo karaa dhugaatiif falmaa jiru immoo yeroo meeqa akka leenji'ee abbaa dhugaatiif falmu immoo addunyaan ragaadha. Karaa darbee immoo
Oromoon wal ta'ee qeerroo qarreen qonnaan bulaan abbaan qabeenyaa barataan barsiisaan doktor wal ta'ee akka duratti isa itti deebi'ee falmaa kan jedhu egaa waa xiqqoo eeggatu beekta. Gaafa elektirikii waa xiqqoon kun konneekti goote fuudhee lafaa si dha'uun oolu. Kanaafuu waa xiqqoo eeggatu ibiddi xiqqoon qabsiifamteennaan isaanis kan eeggachaa jiran gandumti warra lakkoofsa 3 kun yoo Oromoo miidhuudhaaf kallattumaan bahee dubbate qofa eeggachaa jiru amma. Uumarra gaanii jiru isa dhumaa. Inni sarara isa dhumaatirra gaheera bakka diimaa ibsaa jiru jechaadha. Kanaafuu fakkeenyaaf magaaluma Oromiyaa guutuu keessa ol fudhatte yeroo darbe gara Harargeetii irratti Awwadaa irratti karaan cufamee gommaa qabsiisanii turan. Karaa irratti jechuudha. Kanaafuu naannoo Oromiyaa mara keessattuu isuma kana eeggata. Isa kana deebiin uummataa yoo baay'ate yoo xiqqaate ji'a muraasa keessatti waan deebiin arginu ta'a jechuudha. Kanaafuu wanti uummanni Oromoo wal jabeessaa jira jette akkuma kaleessatti Oromoo wal jabeesseera. Namni tokkollee waa tokko dhaga'aa jiru. Miidiyaan kijibaa kun yoo kijibu kaleechallee waa'ee gollicha leengee kaasee yoo akka malee afarsan namni dhaga'eef illee hin jiru. Kana jechuudha. Argitee mootummaa kan ofiin jedhu abbaan urree addunyaadhaan kan tufamee waan akkasitti gargaaramuudhaaf afaan faajjii uumuudhaaf torbanoota fuuldura keenya jiran irratti itti gargaaramu waan kana ispiin godhanii ittiin deddeebisanii uummata afaan faajjessuuf itti gargaaramuu isaanii naafu. Argitee uummanni wal ijaaramuu qaba qophaa'utu irra jira wanta kana Aruma tokko duwwaa qeerroof qarreen ka'ee seenaa hojjetee jedhame utuu bakkaan hin gahin utuu galmaan hin gahin deebi'ame manatti dacha'amee taa'uun kun obboloota nu biraa ajjeefaman guyyaa tokkotti hin yaadattu irreecha irratti gara 5,000 kan gara 700 guyyaa tokkichatti kan bakka sana du'an. Walumaa gala qeerroo gara 5,000 oliiti kan dhabne yeroo sana jechuudha. Kan hundumaa kan obbo Lamaatii keessaa nam lama fa'aa kan du'etu jiru yeroo qabsoo bara 2014 hagama 2018 sanatti jechuudha. Oromoon utuu sun galman ga'iin qabsoo isaanitti wanni ta'anii wayyaanee aangoorraallee kaasanii wanni ta'an ashkariin dhuftee abbaatti taate qabsoo Oromoo haayijaak gootee aangoorra of teessee ittiin warra Oromoodhaaf waggaa meeqa qabsaa'ee manadhaa keessee haala kanaan dararaa jirti. Lammiilee manadhaa keessaa baastee ajjeesaa jirti. Uummanni Oromoo kanarratti waliin ta'ee mirga isaatiif gaafachuu danda'utu irra jira. Keessumaa ijoolleen Amboo jiran qabsoo kana keessatti mootarii turanii naannoon sun kaa'uutu irra jira. Warra kaanis dammaqsuu, warra kaanis ijaaruu danda'utu irra jira. Asumaan kana dhaammachuun barbaada. Akkuma isin jedhe addunyaan lammiin isaa tokko yoo dalga seer malee tarkaanfii dabaa irratti fudhatame yookaan ajjeefame waggaa tokko guutuu sanaa olis utuu daandii irraan galin mirga nama sanaa gaafata jechuudha. Yoo kana achi boris sitti deemuun hin hafu jechuudha. Oromoon woboo maduwaa irratti dhiisee taa'uun irra hin jiru qeerroof qarreen biyya keessa jiru wal ijaaree sochii qophaa'utu irra jira. Mootummaa kana itti bu'anii raafameera baay'ee raafameera itti bu'anii lafaan gahuu duwwaadha kanaaf jechuudha. Sana duwwaas immoo miti. Amma mootummaan Oromoo dhugaan haqaaf qabsaa'e tokko mootummaa mootummaan kun ijaaramee jirutti Oromoon qabsoo kana dhaabuun irra hin jiru jedha. Egaan kan biraan waan haala amma biyya keessatti deemaa jiru yeroon kun yeroo itti irreechi gaggeeffamudha. Yeroo itti irreecha kanatti qophii maal fakkaata erga maal qabda biyyarraa? Egaa haala qophii ayyaana irreechaa irratti
ibsan ani qabu yookiin ani yaadan ani qabu yaadni koo waa lama tokko Oromoon aadaa duudhaa safuusaa bahee kabajachuudhaaf heerallee hin barbaachisu seerallee hin barbaachisu. Duudhaadhaan naachuraaliif kun uumama waan uumamaa deemee namni tokko aadaa ofii kabajachuudhaaf mirga qaba. Inni lammataa immoo yeroon kun yeroo xiiqiti. Yeroo diinni itti Oromoo aadaa safuusaa magaalaa Finfinnee keessa isaa ta'u magaalota Oromiyaa keessa dhaabsisaa jiru, balleessaa jiru, afaan isaa balleessaa jiru. Eenyummaa Oromummaa kan jedhamtu diileet gochaa jiru. Kanaafuu yeroon kun yeroo xiiqii waan ta'eef Oromoon kaabaa kibba bahaa dhiyaa magaalaa guddittii wal gahee xiiqiidhaan. Bilbilatti afaan keessatti dhiyeessi. Yeroon kun yeroo xiiqii waan ta'eef magaalaa guddittii Oromiyaa Finfinnee irratti wal gahee kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa wal gahee akka dhiyaatu yookiin akka kabajatu abdiin qaba. Kanallee yoomiyyuu abdiin kutatu jechuudha. Kanaafuu yaadan ani qabuu fi ergaan ani qabuuf uummanni Oromoo kanarratti akka hojjettan dhaamsa isinii dabarsaa jechuudha. Karaa biraa uummanni Oromoo magaalaa Finfinnee keessa qofa namni tokko miila isaa hinuyyuu akka hin deemne dhorkamaa jira. Fakkeenyaaf Addis Ababa Yuunivarsiitii jedhu isaan Finfinnee Yuunivarsiitii yookiin immoo barri isaa duratti Habashoonni alaabaa isaanii godhatanii keenya immoo godina Shawaa Lixaa Amboo irratti gaafa Yuunivarsiitii Hacaaluu Hundeessaa fuulduratti suuraa Hacaaluu Hundeessaa godhatanii dhaabbatan hin hidhamu. Garuu Finfinnee Yuunivarsiitii fuulduratti gaafa alaabaa Habashaa godhatanii suuraa ka'an ni kabajame. Kanaafuu Oromoon afaan isaatillee duudhaa isaatillee akkasumas Oromummaa isaatillee gataa waan jedhamee dirqamaa jiru. Dirqii kana immoo ofirraa kaasuudhaaf mirgaan wal ta'anii tokkummaadhaan wal ta'ee falmachuun yeroon isaa amma. Kanan dhaamsa dabarsa jechuudha. Galatoomii eenyuma kana beektaa Finfinnee keessatti Aqaaqii kutaa magaalaa Aqaaqii keessatti kaawunsilii Amaaraa ijaaranii turanii achumaanis immoo kun Finfinnee keessatti jechuudha giddugala Oromiyaatti akkasumas immoo ganda irratti kaawunsilii Amaaraa ammas ijaaruudhaaf jechuudha kan isaan dubbachaa turanii. Akka tinaan jettutti isaan alaabaa isaanii Yuunivarsiitii Finfinnee fuulduratti qabatanii dhaabbatanii ittiin suuraallee ka'aa jiru barattoonni isaanii namni isaanii kan Oromoo garuu Yuunivarsiitii Salaalee naan jette achi fuulduratti yeroo ijoolleen Oromoo Amboo jechuudha. Amboo Yuunivarsiitii Hacaaluu Hundeessaa fuulduratti jechuudha. Dhaggeeffattoota keenyaa ifaan godhaa bilbilli gidduu citee ture. Hayyee. Yuunivarsiitii Amboo Yuunivarsiitii Gooticha Hacaaluu Hundeessaa fuulduratti qeerroowwan yuunivarsiitiidhaa bahanii suuraa Hacaaluu Hundeessaa godhatanii gaafa bahan hin hidhamanii hidhaadhaa bichaa osoo hin taane haga miidhaan irra ga'utti miidhaa qaaman irra ga'utti dabadabamaa turan jechuudha. Kanaafuu kuni maal gochaa jiran yoo jette aadaa Oromoo yookiin akkasumas Oromoo ka jedhamtu lafarraa maqsuu fi bakka guutumaan guutu. Kanaaf Oromoon tokkummaadhaan magaalaa Finfinneetti deebi'ee aadaa isaa, safuu isaa, duudhaa isaa kabajachuudhaan xiiqiin ka'ee tokkummaan ka'ee falmachuun ammaa jechuun barbaada. Hedduu galatoom. Hayyee dabalataan amma gidduu kana mootummaan Ameerikaa mootummaa Itoophiyaa kana amma aangoo irra jiru kana mootummaa Abbaa Irree aangoo irra jiru kana akkasumas immoo karaa kaabaatiin mootummaa naannoo Amaaraa ammallee TPLF waraana kaaba keessatti kan deemaa jiru keessatti warra hirmaatan jechuudha. Dhiibbaa lammiilee nagaarra kan geessisan jireenya lammiilee kan balleessan kan ajjeesan jechuudha. Akkasumas immoo dubartoota gudeeduu qunnamtii saalaa gochuudhaan uummata irratti daba guddaa warra hojjetan
mootummaan Ameerikaa qoqqobbii irra kaa'ee akkasumas immoo akka isaan seeratti dhiyaatan jabeesnee irratti hojjenna kan jedhu kan inni kaasee namoota tarkaanfii kana duwwaa fudhatan duwwaallee osoo hin taane maatiin isaanii harmanaan isaanii ijoolleen isaanii nama ga'eessa ta'anillee tarkaanfii qoqqobbii kanaan akka itti gaafataman dubbatee ture. Uummanni maal waan kana waan dhageessan ni jira waa'ee qoqqobbii kana ilaalchisee. Guutuu Oromiyaatti dhagaye kana. Nam tokko nama lama odoo hin taane guutuu Oromiyaatti dhagaye. Kanaafuu Oromiyaa guutuutu beekaa jechuudha waa'ee qoqqobbii kanaa. Qoqqobbiin kun immoo qoqqobbii akkam akka ta'e Oromoon fakkeenyaaf waa lamatu jira. Oromoon dur beekumsa illee qabu naachuraaliidhaan beekumsa uumamaatiin kan bulaa ture jechuudha. Garuu adeemsa keessaa saayikooloojikaalii isuma naachuraalii qabu san gara barumsa barreeffamaa fi yaalatiitti illee fidee hubachaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf qonnaan bulaa keenya dur waa'ee kanaa itti himta. Har'a garuu itti himuu hin dandeessu inni beekaa jechuudha. Kanaafuu uummanni Oromoo uummata guutuu biyyattiitti barateedha waan ta'eef kana wanna itti himnullee hin qabnu beeka inni. Akka kana ibsiteetti uummanni guutuun itti dhaga'ee jira qoqqobbii mootummaarra kaa'ame akkasumas immoo mootummaa naannoo Amaaraarra qoqqobbii kaa'ame kana ajjeechaa isaan lammiilee irratti raawwatan kanaaf jecha qoqqobbii irra kaawwame uummanni dhaga'ee jira naan jetta. Uummanni kun mirga isaa falmachuudhaaf akka hundumti keenya illee beeknu mirgi lammiilee dhiitameeti kan inni jiru. Mootummaa fakkeenyaaf ji'a waxabajjii keessa filannoo gaggeeffame irratti dhaabbilee uummata bakka bu'an kan akka adda bilisummaa Oromoo fa'aa hooggansa isaanii miseensa isaanii manadhaa kaa'uudhaan waajjira isaanii cufuudhaan waajjira isaanii saamuudhaan kan akka isaan filannootti hin hirmaanne haal duree hin mijanne tolchanii haal duree hammeessaniiti jechuudha kan isaan filannoo keessaa baasanii. Uummanni mootummaa abbaa irree kana kan mirga isaanii mirga ofiin of bulchuu namoota isaan bulchanis bakka kaawwachuu kan uummata dhoowwe kana uummanni yeroo itti mootummaan addunyaa illee guutummaatti cufee jirutti mootummaa abbaa irree kana ofirraa buusuudhaaf maal gochuu qaba argamaatti jira addunyaan illee cufeera mootummaa kana mootummaadha jedhamuu hin danda'amu uummanni immoo maal gochuu qaba. Egaa uummanni Oromoo waa lama gochuu qaba. Uummata Oromoo bichaa miti uummanni amma haleelamaa jiru yookiin immoo haleellaa waraanaa irratti gaggeeffamaa jiru Oromoo qofa miti. Fakkeenyaaf Beenishaangul Gumuz fudhadhu, Gaambeellaawwan akkasumas uummata Sidaamaa, uummata Sumaalee, uummata Affaar, uummata Tigraay. Yeroo ammaa kana keessatti uummanni kabajaaf ulfinni itti horamee hiristii isaanii deebisuudhaaf jecha kabajaa uummanni kun hundi beera-beerasabiin kun uummata tokko bichaa kabajaa jira. Uummata Amaaraa kabajaa jira mootummaan jechuudha. Uummata kaan gateera. Kanaafuu uummanni kun hundi wal ta'ee keessumattuu uummanni jaarraa 100 fi haga 70 miidhamaa jiru uummata Oromooti waan ta'eef uummanni Oromoo waa lamaan wal ijaaruu qaba. Tokkummaa, 2 maallaqaan ka biyya keessa jiru biyya keessa, ka biyya alaa jiru biyya alaati. Wal ijaaree maallaqni kun immoo waan gochuu qabu irratti koree dhaabee hojjechuun yeroon isaa ammaa jedha. Kanaafuu uummanni kun yoo kanaa tokkummaadhaan ka'ee maallaqa karaa faayinaansiitiinis wal ijaaree biyya isaa deeffatee abbaa mirgaa ta'uu qaba. Kanan taane taanaan yoo bara kana kan darbu ta'e yookiin immoo adeemsi amma mootummaa hudhee uummanni qabe kana keessa hin darba yoo ta'e carraan boru dhufu garuu baay'ee hammaata. Kanaafuu Oromoon amma ka'ee yeroo itti waraanni bilisummaa Oromoo humna ofii ijaaree uummata isaa dugda qabee fuuldura dhaabee kuffisuu kanatti Oromoon tokkummaan qabaatee wal utubee diina kuffisee keessaa bahuu qabaan dhaamsa kooti. Hedduu galatoom. Hayyee obboleessa kiyyaa Finfinnee irraa dhiyaattee waan biyya keessatti deemaa jiru odeeffannoo nu laachuu keetii fi akkasumas immoo
ilmaan Oromoo maal gochuu akka qaban dhaamteef hedduu galatoomi siin jenna. Waan tafe yoo jiraate yeroo taanu keessatti carraasiif laadhaa akka nuuf dabarsitu. Okay. Wanti hafe kanan jedhee yaadu egaa waa lama tokko dhimma waraana bilisummaa Oromoo kanarratti waa dubbachuu barbaada. Waraana bilisummaa Oromoo kana egaa isaan maqaatti baasanii shaneedhanii maqaa isaatiin faajjessanii maqaa isaa maqaa diinonni itti faajjessanii ajibban kan jedhanii maqaa isaa yeroo hundumaayyuu shaneedhanii arrabsaa oolu. Yaa ta'uutii uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo jedhee yaama. Kana keessa darbanii jaarraa hedduu fi wareegama hedduu kaffalee waraanni kun as ga'e ammas immoo gahaa jira. Kanaaf waraana kana akka jabeessitan biyya alaa biyya keessaa akka jabeessitan dhaamsa kun dabarsaa. Lammaffaa irratti immoo qeerroon har'a maallaqa 10,000 isinitti kennanii wareegama iristii Oromaa deebisuudhaaf deemtanii bosona Oromaa keessatti reeffi keessan kaan reeffi keessanii hallayyaa Oromaa keessatti bineensi nyaachaa kaan immoo mana hidhaa keessatti dararama kaan immoo hin deemne mana hidhaa keessatti dhumaa jirtan dura obbara eenyu akka taatan obbara iristii Oromaa osoo Suudaan ceete osoo Abbaay diigame osoo immoo naannoo biraatii Alshabaab dhufe dirqama hundi keenyaa illolla biyya keenyaaf jecha garuu kun namni tokkoo fi namni tokko yoo wal lole gidduu buutanii nama biyyaa yookiin manguddoo biyyaatitu araarsa malee haleellan garee tokko uummanni Itoophiyaa guutuun garee tokko irratti hirmichaa fudhachuu yookiin tarkaanfii fudhachuun hin barbaachisu. Kanaafuu qeerroowwan asii deemtan kun birrii 10,000 jetti lubbuu keessan umurii guutuu kaayyoo qabdan dhiiftanii kaayyoo wareegamuu fi qabdan dhiiftanii kaayyoo Oromaatiin wareegamtan kan yoo danda'amaa ta'e irraa obbaraaraa hin jedhe. Dhaamsi kootis kanarraa kan hafe uummanni Oromoo waa kanarratti akka hojjettan abdiin qabaa. Nagaatti horaa bulaa. Hedduu galatoomii jaalkoo hedduu galatoomii egaan ilmaan Oromoo qeerroof qarreen waraana isin laallanne keessatti hidhattanii hin du'ina. Lammiilee keessan obboloota keessanis illee irratti hin duudina. Akkasumas immoo gara kaabaa deemtanii waraana isin hin laallanne keessatti hin ajjeefamina hin du'ina. Diinni argitaniitu Walloo keessatti Oromoo waan taaneef duwwaa konkolaataa keessaa baasanii kan qalaa turanii fira keessan ta'anii miti. Kaleessa yuunivarsiitii keessaa baasanii yuunivarsiitii naannoo Amaaraa keessatti argamu keessaati ilmaan Oromoo baasanii Oromoo gadi taaneef duwwaa bakkaan utuu hin qoodin gadi baasanii mormarraa kutanii kan gataa turanii Oromoo waan ta'eef duwwaadha jechuudha. Firri keessan Oromoodha. Firri keessan Oromoodha. Hinduuluudhaaf fedhii qabdu taanaan dirreetu jira, waraana bilisummaa Oromootu jira, waraana bilisummaa Oromootti makamaati. Mootummaa Oromoo ijaaruu keessatti qooda fudhadhaa. Gara kaabaa deemtanii lola isin laallanne hin du'ina kan jedhu obboleessi kiyya dhaamsa isiniif dabarse. Qeerroof qarreen egaan dhaamsa kana hin dhageessu abdii jedhu qabna. Beektonni Oromoo keessaaf alaalleen ergaama wal fakkaataa kana kan isaan dabarsaa jiranii hundumti keessan akka wanta kana fudhattanii fi waraana isin laallannetti deemtanii kan hirmaanne abdii qabna. Hedduu galatoomaa horaa bulaa. Bravo. Malbalesite Oromia malbalesite Geroromo malbalesite malbalesite Firajena sitide site Atikila shimbobe
saasaan bobeessite waadaa tantee fashaleessite waadaa tantee fashaleessite. Shakini roro sarmini kota kabda kasi falmu. Mal ko juaro mi abute lolu ya gade kan ke dum nintolu. Mal ko juaro mi abute lolu ya gade kan ke dum nintolu. Biya oda janan warra oda nabe tankinu fituf nu daddabe. Biya oda janan warra oda nabe tankinu fituf nu daddabe. Kufa kufa jetta samni ko agabu ajecha noromo gadin kabu. Kufa kufa jetta samni ko agabu ajecha noromo gadin kabu. Lolli asimoti ayartu gamoji sibusan ingaltu. Lolli asimoti ayartu gamoji sibusan ingaltu. Lolli asimoti ayartu jiba sigesan ingaltu. Lolli kae moti ayartu jami sibusan ingaltu. Lolla siti moti ayartu jibo sibusan ingaltu. Isbira kaba samni kan ko chaba kaba. Musirratti beene fakke safshira daba. Kerron oromo jira kan ni ganas kae. Enyum tudu fe garichandi gudandae. Suma beenu huba walin jatta saren. Kesa metu kesa nu kabu feti gade. Fali yo kabatani dinati ilakagatu. Yomichu namakane yokode namakantu alaka. Malabdatu malabdatu malabdatu. Malji bitare jalko.